Kopheen baafatu ol seeniga maal mana hambaa seeta. Naftuu beeyne rabbi uumee nu adeera subaayoo akkas ta'e. Guyyaa kaachuu malee umurii dheeraa qabdu. Darbi mataa keetiin jettuuni doktora sanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Nuuriyaatu akkam nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi kenna. Ka'uun irraa madda isin haa ga'u isin jenna arraallee dachaanetiin jirra har'ammoo maaliin dachaatan jettanii nu gaafachuu keessanii oolu. Arragaa waan dachaananii yaada tokkotu naa dhufe. Anamma yaadni sunillee nama lama hiriyoota kiyya tokkotu jiranii. Isaan sanii laaluu fi akka gaariitti madaaluu fi hiriyyaa kana hagam namaa rifataa hiriyyaan yeroo ammaa kun madaaluun dirqama. Kanaaf akkasitti itti bilbileetiniin Maammadii fi Maamad Orootubii fi Abbaa Firdoosaa Tubii itti bilbileetiniin yaamee na dhukkubaa dafaatii kottaamee jedheetiin yaamee waggaa isaan na bira gaanii. Na dhukkubeetiin mana yaalaa dhaqee doktorri dhukkuba onnee qabdaa onneen ta'e akka malee laafatteetiin jirti yeroo gabaabaa keessatti du'uun kee shakkamanaan jedhee ammallee mootiyyuu agamitti du'a jedheellee gaafadhee jennaaniin sa'aatii fi daqiiqaan qabu guyyaa itti duutuun beekamu onneen ta'e dhabannaan oduutinaan jedhee kanaafi waan isin waamee fi isin hiriyoota kiyyaa yoo isin rifachiisee ka jiraadhu taate dhiifama naa godhaa maal jedheetti maal akkasii yaame. Biraagii ajaa'ibaa kana irratti dalaguuf deemaa na milkaa fi na milkaa'uu walumaan laallaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu faana turan afeerraa kiyyaa share like subscribe gochuu hin dagatina amma keetiin kaameraa kiyya dhuunfadhee isaan itti bilbileetiniin isaan yaama manni isaanii asumaanatti dhiyoodha akkasiiti hanga xumura keenyatti nu faana turan afeerraa kenna. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya egaa akkuma isin jedhetti kinoo waamara jaayiza godheetiin jira jarallee itti bilbilee karaa jiranii kaameraa kiyya akkuma isin agartan kanatti dhoofadheetiin jira boombii ka walitti dhoofnu ta'a hanga xumura keenyatti nu faana tura nu eega. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. أكم سامي؟ أيوة. نكو مامي. أيوة. بيجو. الحمد لله. أكم؟ سورتك؟ إيه. نكو ما له ركوبا كسيتيسس. أرجع. كوبا ولا تيسيسو. ما كوبا كده تري. Sibuat kopheen baafatu ol seeniga maal mana hambaa seeta ol seen. أسي. Nyaatuba fi yeroo wajjibaan dhufu. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيش كام بتاعه؟ Nama kaamfatta nama manni kenna ma. Garuu maa qubata taa'e. Ani keessumaa na biyya situ weessumaa malee. Hawaasa mara. Ani guyyurraa dhufa isaan. Akkami? Akkamisi? Hayya Jirtu. Waa takkaan ta'a. Maal yaa? Nabu. Qabbanuma kana. Maal qabbanti? Akka naguma si bu'an. Walumaa kolfinii taphannaa waan. Naguma qabdu. Maatiin nagaa maatiin hoo uummanni eessa qorarre? Waamichi har'a kaddaa dhugusee bilbilusan akkama malee cinkee bara dalagaa akkasumatti osuma waan takka xumuriin akkasuma dalagaa lafa dhiisee dhiibe. Maaltu jira? Maal ofii naguma? Ani lola isaatiif fi tola isallee beektaa galti mansi'a. Akkami hoo? Maatiin eessa qoran? Ijoollee? Warri hoo? Kophuma teettaa? Kophuma ta'a. Maali hoo? Naga qabdu? Kophaan addunyaa tanti qoodha. Taakiraa tokko waa ta'uu ennaa egaa. San dhiisii as tofurulla jedhime sararri umriin waa dheeroo suboo. Mala sabarulla ennaree waan nurraa hafuun. Nurraa naftuu beekne rabbi umriin waa dheeressu baay'oo akkas ta'illee. Abdiin kutaa rabbi irraa beekan. Wala. Rabbi irraa abdiin kutaa waan ta'e rabbi namaa dhiisa. Isin amma du'aayii godhadhaa isin rabbi umrii isin haa dheeressu. Amin wallah. Maa walumaan egaa rabbiin hunda adee rabbiin hunda umrii haa dheeressu. Maali hoo maal taate? Ani amma umrii dheerina naan kadhatina. Astaghfirullah jedhu. Namni jiru umrii dheerina olii kadhata. Doo olii kadhata. Ani amma jaannatu kana kadhadha. Jannata Nama barsiisuu. abdii abdii qabna rabbiin nu haa jiru nu haa qanan. Jannata gaafa ta'u malee amaan. Umrii nu haa dheeressu gaafa Rabbiin cilee hunda bu'aa kennumaa subabaaf kenname. gaafa cilee rabbi nu haa qananiisu. Ani amma waan isin waa'ee
torbee kana nama tokkotti illee namni xiqqoo isii na dhukkubaawee tagaraa kana keessa. Akkam. Siyaasa. Si baasa. Qalbii nurraa dhiisiiti amma waan asii jiru dhaggeeffadhu. An torbee kana akkanumatti asumaara hirriba keessallee fudhabaa. Maali yoo? Akkama fudhama. Nama siin deema. Nama si fuura. Manaaba maaliin ta'e akka qalbii miti humna gariidhaan jala dhaggeeffadha. Kanumatti yoggaa daragullee oduma dalagu kana qalbiin tun akka malee na dhaabatti. Jaalala si jira. मैं हाफी तो हाफी Amma akkasitti ka'ee mustashfaa dhaqee walaalchisee dhufeera. Doktora bira dhayite. Faaya. Doktorri Doktora kan bira dhayite. Doktorri ammallee waraqamatu adiima kana nama kennaa kijiboo eegalte doktoroonni garee. lakki doktorri doktor bareedaadha ittishaariidha. Akkasitti kashaafaa maraa marana godhanii yommuu jiru naa jedhanii. Dhiiga kennite. Eegas waan nama laalan kanaan na laalanii onneen ta'e dadhabduudha naa jedhanii. Dadhabduu. Akkamii hojii? Kanaas onneen ta'e dhaabachuu geessee jirti naa jedhe. Faaya. Akkasitti amma ati carraan guyyaa teettetuma guyyaa lakkaachuu akka daqiiqaa sa'aatitti darbuuf lakkaattutti guyyaa lakkaachuu malee umurii dheeraa qabdu. Darbi mataa keetiin jettuuni doktora sanii. Maal mataa isaati dhaarree hojii isaa innillee hojii isaa naa hime. Kabiraa bira dhayite. Ndaayidha maal gochuudha qasuma doktorri beekamu. Akkasitti amma kanaas sa'aatii kana siin jechuu hin dandeenyu. Ji'a kana siin jechuu hin dandeenyu. Garuu immoo yoo torbee kana keessaan baatu naan jedhe. Naaya. torbee kana keessaan baatu. Maa isa beeka isa lubbuu orfaa qabuuf si'a. Kami sun doktorri dhamaan kayo doktora biraa bira si keessa naa. Lakki aloo bira dhaqee doktorri bira na geessinaan ammoo isin waameet. Isiniin kun hiriyaadha. Kaleessallee waliin hiriyaa turree hiriyaan hoggaa waliin qoosaa maal waliin jedhaa. Maa yeroo maa yoom kaannereenullee. Wal aarsuu jira. Kanaaf amma dhiifama qalbii mana kanaa gootanii dhiifama naa gootanii si waame. Dhiifama naa gootanii. Akkama maal haasaa jira. Gaafa rabbii wal bira nu bulchee wal bira bullaa. Aboo nutti hin taphatin gaa nutti taphaa akkana beenu. Aboo taphaa miti kun waan akkanaa isa jira miti taphaan jedhamu. Sanumaaf isin waamee amma isin dhiifama naa godhaatii du'aa illee naa godhaa. Isinii jechuu isin waame. Maa badabbo akkam. Amma doktorichi torbee kana keessaan baatuuf gaas hin jedhu. Akkam jechuu isaati naaf hin galle. Torbee kana keessatti du'uu dandeessaa naan jedhe. Du'uu dandeessaa? Dirmi waan mataa keetiitiin jettuuni isa beeka. Du'uu dandeessaa. Lubbuu ta'e rabbi harkaa qaba bo'is. Maali? Onneen dadhabduu taate kan rabbiin nama fayyisuu danda'a. Ati amma kanumaaf abdii murattee kalaas abdii murattee kanumaaf dhiifama nu gaafachuudhaan waan waan ta'e. Maal anuu irratti argaa jira laafa. Ogguma dalagaalee dadhabee akkanumatti qalbiin itti na dhaabatti. Jecha isaa malee ati wanni ati ofirratti agartee ofirratti murteessite maal? Maal amma halkan hirriba keessaa hin gaggaba. Ayyee. Halkan hirriba keessaa hin gaggaba karaa dheeraa deemuu hin danda'u. Mana kanatti osuma ta'u akkanumatti na laafisa bishaan kanumatti naqee. Ayyee. Alaasaan ofirratti argutti jira doktora ammaa jedhaarre. Akkam goonaan saayibii akkam goona. Duba malli maalime? Waa takka illee naan godhina ilmaa kiyyaan naa guddisaa yoo hiriyaa taatanii. Tamaam. Kana waan ta'eef amma dhiifama qofa naa godhaa waa'ee naa kadhadhaa isiniin jedhe. Haganuma mara abdii murattee jechuudha. Mee amma bishaan kana naqe. Mararee ilmaan kan Oromooti sun rakkoo qabuutu. Amma tantee fardiin itti tantee amma akkam goota. Mee bachuu. Maali akkam? Bishaan si eebbasan. Bishaan si godha. Yoo akkuma isinii jedhe kana hoggaa natti qabu akkana. Hafuura attaa si kutaa ol gubata gaddeema. Hafuura attaa na kutamee isin jala siqne. Ati waa nyaatte moo? Mee isin jala siqne jala siqne. Amma haasaa fita dhugaa. Akka doktora bira geessinaa ta'e. Haasaa maal fidadhaa? Harkaan hin qabatin. Malee si jira. Jalaachisi kimbe. Jalaachisi lokaanaa tiriifatu. Aboo mucaan gaggabee baay. Sayid. 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 Aboo doktora waan doktora jiru yaadaan nama jiru. Amma isin ajjeesinu hin jedhani akkam ta'a. Amma durallee waan kanaa nama biraa nu Akkam goonare. Wadhiisnee deemna akka Dhiyeessinu. saayiba keenya waan ta'e. Nuu dhangaa.
ولي نما تاير دوفي نمش كوجر لين نمني فكمتا ديفني ديمنا أكم ور أبو أبو دي عند دكتور سيني وامل فات أسمان ليك أسمان ليك دكتور بيرو متاعي ولي نك أنا بقني ده كت أنا يوجين ما ما أنا بوك إيه ولا سايبا دكتور روانتا أفكرنا دكتور وامو دي أمي بكرة يا جماعة دكتور انت لما جاي سمو نصب ده أسلام هو amma ne so أو ما كنا نقول ألفي يقول لك زودات أي بر سيقول اللي ديم ولا بوكرة كده دبچو ده دبي دي لبونا كنا نقول eh ifa ta ba de su den ta ba se de su den ta adama wannan ma wan kana video fu biraki kana firin dagu nama ke su ma dugumatti yora kolle yo jo dule le bira habbatu lalti ati doktor wa hanu den jaba galato أمور baga dinar ke moti doktor wa hidda Gata ya muda, gata ya amma se gare gata se gare lawni kana yo na mari fati ini ya imbo ya bu le usa shatina figa ati doktor hidda doktor ma na do hujra biraki ta tamir tani والله أرقني أبو برانكي كر ozo dugalle ta te ها Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Akkuma isiniin jedhe madaale kaa jara marchuu kun doktora naa fiduu fiigee doktorri manatti nama dhufa. Kun immoo tiyyoo osuma naqattee deemtaa osoo hedduun biraa baafate silaa dhugallee taate akkanumatti nama gatanii jechuudha. Saayiba yeroo ammaa kana ma ilaala saayiba. Ani akka silaa saayiba kiyya taate takkaawuu fuudhetumaa mustashfattiin fiiga malee. Takkaawuu asumatti hojii waan ta'e ta'a malee doktora sii fida ati biratti fiidhee biraan deessu bakka agartanii biraan kiyyalleen Ameerikaayitiin jira hiriyoonni kiyyallee jajjaba hiriyoota babbareeda. Kanaaf salaam isin gaafatanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota akkam nagaa jirtu arragaa seeganurraa dalagee jira akkuma isin argitanii. Egaa qalbiin takka biraa fi hin fiigin bar amma namni yeroo harka gaggabee nama kana kophaa jira yeroo kophaa isaa jira itti dhufne. Osoo fayyaa qabu gaggabe nu harkatti hafuurri hin jiru bira dheessina moo isintu ajjeesee ma jedhan wanni fedhatoo godhe isintu qofa isinuma dhahee isinuma waan godhe jedhanii lamaan hin sanuu humnaan seentanii jechuun mala si dhiiroo akkam taanaa inni kalaas doktora barbaada jedhee na dhigatee deeme ani immoo gatulleef rakkadheetiin jira. Anuu beekaa qalbii tiyya sinan jirtu zaatana jira malee. Alhamdulillah daawwanni firaankiidha rabbi nu sattaree jira. Har'aaf gama kiyyaan dhiifama sii godheetiin jira. Siif osoo hin ta'in maqaa daawwattootaas dhiifama godheen jira. Garuu immoo waan akka lammata akka nuti hin deebine asumaan isin dhaamadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota. Waggaa agartee ani dura gamana qabneetuma Museefaa fiigna jedheen ture. Isaatu agartee waliin nu qaban jennaan akkanaaf doktora waama jedheetumaan. Dheessee akkuma kophee barbaadadhutti hedduma kana lamaa ka'e akkasuma ol deebi'ee kanaafuu biraan isaas milkaa'ee jiraati daawwattoota keenya isinimaaf jecha dhiifama gooneef jirra garuu waan akkanaa nagaate nutti hin deebisin. Isin immoo tuyyuu dhiifama godhinaa fi nama lafa nagateetinii fi isaan dhiifama naa godhanii jiranii isin immoo tuyyuu yaada keessa waan jettan koomantii jalatti nu barreessaa viidiyoo kanallee share like subscribe gochuun jajjabeessaa isiniin jenna hanga inshaallah yoo rabbi jedhee rabbi waan jedhe dhugaatti godhinii viidiyoo biraatiin walitti deebinu bakkuma jirtanitti nagaa nuu tayaa. Nagaa nuuf tura.